Okay, nageenyi karaa waaqayyo isiniif haa dhiyaatu. Bakka isin jirtanitti hordoftoota YouTube channel kiyya akkasuma warroonni subscribe gochuudhaan akka maatii kiyya taatan kabajaan isin gaafadha. Itti aansuudhaan barumsa narraa qabadhee isiniif dhiyaadhan isiniif ibsa. Hanga maatiitti wajjin ta'a jechuudha. Barumsi narraa qabadhee isiniif dhiyaadhe har'a barumsa duraatirraa adda jechuudha. Maaliidhaaf isin fayyadaa jedhetanii warroota YouTuberii ta'aniif jechuudha. Warroota amma gana eegaraa jira yookaan immoo warra AdSense hin guunneef isin fayyada jedhee yaada 100%. Kanaafiyyuu osoo sirriitti dhaggeeffattanii baay'ee gaariidha isiniin jechuudha. Isiniin jedha. Innis maalidha? Channeliin keessan jechuudha kan jammartaniif yookiin taphaa fi miti jechuudha. Channeliin keessan akka monetization isiniif ta'u yookiin akka fudhatama isiniif godhamuuf maal gochuu qabdu jechuudha. Channeliin keessan akka monetization isiniif ta'uuf wanti gochuu qabdan malee tokko tokkoon isinitti hima jechuudha. Tokkoffaa irratti viidiyoo namaa jechuudha. Channeliin kiyya naaf haa guddatu boruu itti guddadhee ittiin jijjiirama jettee yaadde jechuudha. Namni I think you yaadu jechuudha ofii kiyya namni taphaafan hin jiru jechuudha. Waa tokko irratti hojjechuudhaaf jechuudha. Kanaafiyyuu yoo ati akka monetization isii ta'uu barbaaddi viidiyoo namaa share irratti hin godhin jechuudha. Viidiyoo namaa viidiyoo kee osoo viidiyoo kee bicha irratti share gochuu dandeessi jechuudha. Muuziqaa yaa ta'u mazmuurii yaa ta'u yookaan immoo YouTube biraa irratti fe'ame yoo ati daawunloodii gootee YouTube keetti irratti feete kunillee baay'ee tokko dhoogganee jechuudha. Wanta kee uumaa bakka wanta ati gootee jechuudha bakka. Yookiin obboleewwan keessiif hojjetanii barumsa adda addaa ofii keetii waraabde maali? Kan namni hojjete yookiin kan viidiyoo namni hojjete YouTube biraa irratti hojjetame gadhiisame yoo ta'e keessa fuutee sagalees qayyartee muuziqaas taana mazmuuris taana footoo adda addaatiin walitti mix gootee yoo share goote jechuudha. Kuni baay'ee tokko hin danda'amu jechuudha. Kanaafiyyuu sirriitti irraa of eegaa isiniin jedha. Gana amma sanuu subscribe godhachuuf yaani soqachuuf baay'ee ulfaata jechuudha. Akka duraanii waan hin taaneef akkanatti waggaa kana hunda xaartanii subscribe soqattanii sa'aatii akkanatti guuttattanii gana duubatti isin deebisuurra jechuudha. Immoo viewuun isinirraa harataa maal isin godha waan nama qaxariin isinitti dhaga'ama. Kanaafiyyuu ammumarraa jechuudha of eeguu qabdu jechuudha. Wanna gandaasarraa of eeguu qabdu jechuudha. Kanaafiyyuu hanga qabdaniin viidiyoo takka lama isaa taatu hin hojjettu achiin subscribe 300 akkanuma guuttaan liivii seentu jechuudha. Egaa liivii yoo seentan yaa isinii dafee guuta sa'aatiin hanga tokko jechuudha. Viidiyoo osoo hojjettanii keechan garuu baay'ee filatamaadha yookiin warra akka mana madaamii hojjetan daftanii biyyoo hojjechuu hin dandeessan. Kanaafiyyuu takka lama isaa taatu yeroo tokko viidiyoo keechan poostiin gootu waan mata nyaata isaa ta'u bakka barumsa adda addaa ta'u bakka barbaadde manumatti keessa jirtu sanuyyuu gibbii hunda yoo viidiyoo gootee share goote innuyyuu bakka mara koon qabu jechuudha. Achi subscribe xiqqoo ol guddifatti liivii keessanis seentu achiin bakka waan akka karoorfattee jirtaan jiri waan ati fuulduratti barumsa jammaru hedduu itti fufte jechuudha. Kanaafiyyuu viidiyoo namaa wanta barbaade haa ta'u kanarra of eegaa jechuudha. Lammaffaa immooyyuu YouTube irratti kan dhoggaa ta'e suuraa namaa jechuudha. Suuraa artistoota yaa ta'u suuraa nama beekamaa yaa ta'u ofii birraa yaa ta'u bakkuma ta'e yookiin Google keechaa yoo deemtanii bakka suuruma ta'e barreeffamaa ta'u bakka dubartii babbareedduu maamun bakka yoo fuutanii YouTube keessan irratti feetan jechuudha. Akkasii bareeduuf innillee hin danda'amu jechuudha. Hanga tokkoon akka faamilii keessanitti isaa ta'u yookiin keessanis haa ta'u bakka waan naannoo sanitti ta'u jiraatu ofii keessaniis kaastanii yookaan immoo namaan kaasaa jettanii akkasitti walitti guurratanii irratti godhachuu qabdu malee waan isinitti bareedeef yookiin waan hin beekneef suuraa namaa mana walitti guursanii YouTube keechan irra hin godhatina. Kunillee boodatti duubatti isin deebisaa isiniin jedha. Kan biraamoo bakka kana editidha kan biraamoo yaani
yeroo liivii seentan keessattuu jechuudha mata duree tokko fayyadamtu. Hanga anaan baay'attuu yaani yeroon adiseensi gudsaniin sirreessa malee kottaa mati taana har'as boros kottaa mati taana waliin guddaanoo mana amantiitanii beektu kaa jechuudha. Isiniif galaa waan jechuu barbaade kanaafiyyuu isallee sirriitti sirreeffadhaa jechuudha. Beqa yookaan immoo osoo adiseensi hin guusin jechuudha. Odoo adiseensi hin guutan beqa liivii seentan yaaduun mungkin akka kiyyaatitti guyyaa guyyaadhaan beqa mata duree qopheeffachuu yookiin nama tulfaachuu hin danda'a. Maal gootu gaafa isin adiseensi guuttaasan viidiyoo keessan irra deemtanii takka takkaan jechuudha. Jijijjiiruu ni dandeessu yeroo san bakka akkuma ta'u jijijjiiruu ni dandeessu garuu akka walii fakkaanni keessan mata dureen keessan isiniin jedha. Kana fakkaataa yoo kanarraa of eegdan viidiyoo nama posti godhachuu baannaan kabarii gubbaarra jiru keessan taanaan editii kana editii yoo gootan wal fakkaachuu baannaan beqa yeroo xiqqoo keessatti sa'aatiin keessan isinii guutee jennaan isinii fudhatama jechuudha. Kanaafiyyuu baay'ee tokko garaa nama nyaattu jechuudha. Yaani baay'ee tokko garaa nama nyaatu dhugaadhaan maaliidhaaf akkanatti ganaa beqa baay'ee ulfaata yookiin immoo nama baay'eedhaan kan ija kiyyaan arge daataadhaaf kan fayyadamu jira jechuudha. Daataadhaan akkanatti maatii soqattanii sa'aatii guuttattanii yoo ganaa akkas taatan immoo yoo booda baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Ganaa bira geessee beqa bira geessanii hanga isinitti dhagahamu yookiin osoo akkas godhee jettan jechuudha. Ammumarraa of sirreessaa isiniin jedhaa fi ka'uu qabdanillee dileetii godhaa dhugaa. Ganaa hanga viyuun isinii baay'atu viidiyoo namaatiin keessaniin itti isinii haa baay'atu isiniin jedha. Immoo nama yoo gaafattan nama tokko yoo gaafattan tokko osoo beekuyyuu zimmi jedha I think. Kanaafuyyuu fi nama akka keessaniin gaafatan amma fakkeenyaaf ati hiriyaa takka yoo qabaatte hiriyaa akka keetii yookiin amma eegalte waliin eegalte isaan hin gaafatin jechuudha. Nama monetize ta'e yookiin nama guddaa beekamtoota jechuudha. Yani isaan yoo gaafattan hanga tokko isinitti himuu hin danda'u. Dura jammaruudhaan durayyuu jechuudha. Injira barumsa baay'eetu jira. Namni tokko dhugaa hanga anaan bahutti yookiin isuu hin jedha mana beekaa. Itti amanuu qabdu dhugaa. Yani gorsiin yeroo tokko namni isin gorsi jechuudha. Fudhachuun illee beqa 100% ta'u beqa wal bira qabaatame ilaala dhugaa isiniin jedha. Fi ijoolleen baay'een kan gorsa kennan jira akkanumatti jechuudha. Viidiyoo nama sheering godhina maal jedhani beqa osuma dhagaanas maal jechuudha. Kanaafiyyuu jechuudha gataa aartaan baay'ee tokko namni tokko anumti nama baay'een argaa sheering godhiin akkana kana viidiyoo nama naannoo je haroo marakkoon qabu kini ijoolleen baay'een TikTok irraa muuziqaa adda addaa guuranii sheer gochaan jiran haaraa hin danda'amu yoo hin jedhani ishee bakka jabaadhu kamaal gochuu hin danda'a guyyaa tokko siif galuu danda'a gaafa bira geesse wayinii geexin dhugaa jettee jechuu dandeessaa jedheen jechuudha. Namni naaf dhagahanis hin jira yeroo tokko namni yoo isin gorse jechuudha wayoo isinitti hime yoo nama sanis amanuu didde jechuudha. Nama bira gaafadhu dhugumaa akkana jedhee namni suni dhugumaa wanta akkanaa kun hin danda'amu jettanii yoo gaafattan hin danda'ama ta'u yaani karaa sirriitti deemta jechuudha. Karaa sirriitti deemta ganaa booda rakkachuura jechuudha. Ishee anillee baay'ee tokko isinii yaadatan jechuudha. Kana fakkaata barumsa irraa fi qabadhe isinii dhiyaadhe hanga barumsa biraatti walitti deemnutti nagaaf naaturaa isiniin jedha. Kana fakkaata. Viidiyoo kee duraanii jiraate ta'e kanarrattis ta'e yoo isiniin galle haala itti isin ibsu amma isinitti himee wantoonni isinitti hime kun yoo ifa isinii ta'uu baate jechuudha. Uma rakkoon qabu yookiin irra deebi'ee isinitti himuu danda'a yookiin immoo gara keessaniyyuu isinitti himuu danda'a jechuudha. Uma rakkoon qabu kanaafiyyuu koomentii jalatti na barreessa isiniin jedha. Warri keessan beektan akkuma sadii ta'e yookaan nan beekne mooyyuu bakka koomentii jalatti na barreessaa ani isin dubbisuu nan danda'a sirriitti akka na hubattaniif keessanis isinitti himuu danda'a jechuudha. Kana fakkaataa yoon balleesse dhiifama na godhaa isiniin jedha.
isin fayyada jedhee yaada garuu kana fakkaata baay'ee tokko isin jalaadha baay'ee tokko isin kabaja hundi keessaniyyuu naaf jiraadha bakka isin jirtanitti waaqayyo isin wajjin haa ta'u isiniin jedha. Ciao ciao.